Akkam jirtu, akkam bultan, akkam ooltan, akkam turtanii galanni Rabbiif yaa ta'u jecha warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan viidiyoo kana sabiskiraayib hin goone sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, akkasuma hiriyoota keessan biroof akka qaqqabuuf sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo yaada qabaattan immoo koomentii seekshinii irratti nuuf barreessaa. Yaadni keessan immoo viidiyoowwan babbareedoo biroo akka isiniif dhiyeessinuuf kan nu jajjabeessu waan ta'eef hedduu nu fayyada. Nu hordofaa, nu waliin turaa jecha kallattumaan gara sagantaa keenya har'a isinii qopheessinetti darbinaa. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe immoo maaliin wal qabateeti foormulaa egzeelii fi akkasuma faankishinii isaanii beezik kan ta'an kan ilaallu ta'a. Akkuma baramu egzeel appilikeeshinii baay'ee hojii namaa salphisuudha. Dhaabbata adda addaa keessatti appilikeeshinii kana fayyadamu. Kanaaf beezik kan ta'an immoo akka isin hubattaniifanan viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe kallattumaan gara egzeel keenyatti deebinaa jechuudha. Amma egzeeliin keenya already banamee jira. Isarratti akkaataa maltipilaay itti hojjennu divaayidii, aadii, sabstiraaktii beezik kan ta'an jechuudha. Kuni foormulaa mataa isaanii qaban waan ta'eef foormulaa sana karaalee sasalphoo lama ta'aniin in ilaalla jechuudha. Kanaaf fakkeenya amma karaan inni tokkoffaan 9 vaaliyuu jalqabaa yoo ta'e, kun immoo vaaliyuu lammaffaa yoo ta'e, amma vaaliyuu seelii kanarra jiruu fi vaaliyuu seelii asirra jiru kana walitti dabuu barbaanne salphumaan fakkeenya kun lakkoofsi isaanii xixiqqoo waan ta'eef lakkoofsota baay'ee guguddaa ta'an immoo dirqama kaalkuleetara banuun nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf asuma irratti vaaliyuu tootaalii isaa teechisuu dandeenya karaa lamaan jechuudha. Karaa tokkoffaan walqixa jennaan foormulaa egzeelii keessaa inni tokko kaa'ama. Seelii sana irratti yeroo kamiyyuu foormulaa taas kun maal jedhamti? Insert faankishiniidha. Insert faankishinii kanarratti yeroo kamiyyuu foormulaa egzeelii yoo fayyadamnu mallattoo walqixxaa kana fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf amma lakkoofsota jiran sana 9 ida'uu 6 yoo jenne ni dandeenya. Lakkoofsi kun immoo asitti galchi kun immoo inni immediate value'dha, yeroodhaaf jechuudha asitti galchaa jiru. Fakkeenya anasii kan odoo jijjiirree awutomaatikaalii vaaliyuun tootaaliin keenya sun hin jijjiiramu. Kana isteeppiin inni lammaffaan immoo riiferensi vaaliyuu fayyadamuun baay'ee salphaadha. Isa yeroo hin jedhu isee bakkee kanaa yeroo kamiyyuu walqixxaa fayyadamnaa. Seeliin kun bakka inni jiru fillaa jechuudha. Inni jechuun seeliin kun gatiin vaaliyuun kun seelii kamirratti argama? B2 irratti argama. Ida'uu vaaliyuun kanaa immoo C2 irratti argama innillee. Kanaaf ida'amni isaa 15. Karaa lachuun kanaan iyyuu nuu dhufa. Kamtu hojii nuu salphisa kan jedhuuf immoo isee riiferensi vaaliyuu kanaan jechuudha. Maaliif riiferensi vaaliyuun kun hojiiwwan keenya gara fuulduraatti ilaaluu irratti illee baay'ee kan nu fayyadudha jechuudha. Kanaaf fakkeenya amma kanan dura jedhe suni kaa'ama. Fakkeenya 10 yoon jedhe salphumatti awutomaatikaalii tootaal vaaliyuun keenya ni jijjiirama jechuudha. 100 yoon godhe vaaliyuun asii sun ofuma isaa jijjiirama jechuudha. Kanaaf advaanteejii kana qaba. Divaayidiinis, aadiinis, sabstiraaktiinis karaa lamaan kanaan hojjetama. Fakkeenya amma 20 vaaliyuun jalqabaa asitti immoo 5 yoo ta'e amma maalan jedhe 20 hiruu divaayidiidha jechuudha. Kana 5 4 jedha.
karaa kanaanis hin dandeenya. Garuu isuma dura riferensiidhaan yoo deebinu immoo maal goona? Walqixa kana ida'uu kana riferensiidha. Fakkeenya bakka kanatti 4 odoo jijjiirree 24 24 meeqa ta'a? 5. Asitti 50 odoo jennee 54tti 12.5. Haala kanaan hojii keenya nuu salphisaa jechuudha riferensiin. Aadiinis akkasuma vaaliyuun jalqabaa 10, inni lammaffaa 15 equal fayyadamnee foormulaa baarii kanarratti jechuudha. 10 ida'uu 5 15 25 ta'a. Riferensiitti yoo deebinu immoo walqixa B4 ida'uu C4 meeqa ta'a? 25. Hir'isuudhaanis akkasuma jechuudha. 12 immoo 10 yoo ta'e vaaliyuun lammaffaan walqixxee 12 hir'isuu 10 meeqa ta'a jechuudha? 2. Karaa kanaanis fayyadamneerra. Amma immoo gara riferensiititti. Riferensi jechuun maqaa seelotaa waamuudhaan jechuudha. Asiin hir'isuu kanaan 2 ta'a. Vaaliyuun asitti argamu tootaal vaaliyuun keenya karaa lachuudhaanuu sanumaa jechuudha. Inni biraa immoo sam yeroo jennu maalidhaa? Ida'ama lakkoofsota asirra jiran kanaa amma seelota kanarra jiran sana hundisaa meeqa? Waliigalli isaa meeqa jennee odoo barbaanne akkamittiin ida'ana kan jedhu sani. Sam foormulaan mataa isaa danda'e qaba. Yeroo kamiyyuu waan hin dagatamne neemii san irratti yookaan seel booksii san irratti mallattoo walqixxaa barreechuun dirqama jechuudha. Sana booda sam maal jedha? Adds all the numbers in a range of cells. Kana jechuun lakkoofsota seelii keessa jiran, reenjii seelii keessa jiran hunda isaanii walitti ida'uu yoo barbaanne. Isa jechuun number 1, number 2, number 3, number 4 jedhee jira. Kana isaan sana reenjiidhaan akkasitti fiduu dandeenya. Reenjii kana keessa kan jiran ida'amni isaa meeqa odoo jedhamee jechuudha. 352.5. Kuni riferensiidhaan. Yoo riferensiidhaan fayyadamu jennee amma hojiinsaa akkatti nutti fayyadu ilaaluu dandeenya jechuudha. 100 ida'uu 6 roowuu jalqabaa irra kan jiru. Ida'uu 600 ida'uu 50 roowuu lammaffaa ida'uu 4 ida'uu 12.5 ida'uu 10 ida'uu 15 ida'uu 25 ida'uu 12 ida'uu 10 ida'uu 2 karaa kanadhaan amma hojii keenya baay'ee nutti dabala jechuudha. Kana yeroo kamiyyuu samii kan hojjennu yoo ta'e riferensii kana fayyadamnee seelsii keessa reenjii jiran sana fayyadamnee karaa salphaadhaan hojii keenya salphifachuu dandeenya. Kana foormulaan Excelii kana fakkaata jechuudha. Kan samii inni riferensiitti yoo deebinu kan maal goona? Sam jenna. Sam foormulaa jennee maal barbaada? Reenjii barbaada jechuudha. Asirra reenjii kana select gochuu bicha. Biraakettii bannee jirra. Biraakettii sana cufu. Reenjii kana keessatti ida'amni seensota kanaa walii galatti 352.5 ta'ee jira. Inni biraa immoo minimum value lakkoofsa daataabeezii keessa jiran kanaa osoo argachuu barbaanne lakkoofsota kamtu xiqqaa daataabeezii san keessa immoo isa kamtu guddaadha jennee adda fo'achuu barbaanne. Minimamiin xiqqaadha waan ta'eef walqixa maal jedhannu return is the smallest number
in set of values. Vaaliiwwan jiran keessa lakkoofsa xiqqaa ta'e return nu godha jechuudha. Akka asiititti biraakettii bannee jira, biraakettii jira. Kanaaf lama. Akkuma ilaaltanitti immoo as keessa lakkoofsi xiqqaan kamtu jira? Lakkoofsa lama jechuudha. Inni biraa ammoo foormulaan inni biraa maksimamii guddaa faallaa sana jechuudha. Return is largest value from this database kan irraa adda fo'achuu dandeenya jechuudha. Biraakettiin banamee jira. Biraakettii san keessatti reenjii sanatti daballaa jechuudha. Biraakettii bannee hin cufnu. Kanaaf 600 lakkoofsa isa guddaadha yookaan vaaliyuu isa guddaadha jechuudha jarreen jiran kana keessa. Dhugaatis immoo inni biraa foormulaan inni biraa walqixa count. Count is number of cells in range of contains numbers. Lakkoofsota seeliin lakkoofsota qabatan hundasaa kaawuntii nu godhee nutti hima. Meeqa seelonni lakkoofsa of keessatti qabatanii jiran. Kan bira lakkoofsota kan qabatan duwwaa jechuudha. Vaaliyuun isaa kana reenjii sana xiqqoona jechuudha. Asii qabee haga asiititti kaawuntii yoo godhu waliigala meeqa? Kaawuntii godhee kan lakkoofsota hunda qabatee jiru 12. Isa kana jechuun yeroo jalqabaati irra 3 irra gadeen 4 4 baay'isuu 3 12 ta'a. Kun beekamaadha. Garuu fakkeenya asitti tola jennee seelii kanatti daballee oduu foormulaa keenya irratti asiin irraa goonee kanas keessa oolchine jechuudha. Amma F5 itti seeliiwwan jiran kana keessa kaawuntii nu godhi jenneeni garaagarummaa qabamoo hin qabu kan jedhu ilaaluuf jechuudha. Kanaaf ignore godha jechuudha kana text string kana ignore godha. Maaliif? Lakkoofsa bichaadhaan kan kaawuntii nu godhu. Kanaaf faayidaan kaawunt foormulaa Excelii keessatti kanaaf jechaadha. Kanarraa kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. YouTube chaanaalii kana subscribe, like, share godhaa. Viidiyoo itti aanu kutaa lammaffaa isaa qabadheen dhufaa. Nagaan turaa. Bye bye. Ciao.